keessatti bakka taaboonni isaa taa'u kanniisni keessa galee bataskaanicha eega. Kanniisni kun namni amantaan isaa adda ta'e yoo awwaala namaatiif yoo dhufeyyuu mooraa alan dhaabbatu taanaan kanniisni kun hiddee mana amantaa keessaa baasa. Namni fooliin taanee qaama isaatti dibatee dhufus bataskaanicha seennaan kanniisni kun teessoo isaa keessaa ka'ee hanga bataskaanicha keessaa baasutti biraa hin deebi'u. Kan sin ajaa'ibu lallabaa yookaan faarfataa akkasumas luba taabota baatee waltajjii irra jiru cubbuu Waaqayyo biratti fokkisaa ta'ee hin hojjenne taanaan kanniisni mooraa bataskaanicha keessa jiru uummata tuqu gonkumaa isaanii hin tuqu. Keessumaa immoo yeroo sirri qulqulleessaa raawwatamu daaqonii yookaan lubni seera qulqulleessaa gaggeessu hin tuqani. Yemmaa seerri qulqulleessaa gaggeeffamu teessoo isaa manbarii taabotaa irra waan ta'eef ka'ee uummata hin jeequ. Garuu akkuma dura sinitti hime yoo seerri qulqulleessaa otoo raawwatamu iyyuu namni amantaan isaa adda ta'e tokko reenfa awwaalamuu dhufe wajjin mooraa bataskaana kana seene garuu karaa foddaa yaa'ee gadi ba'ee namicha sana mooraa keessaa ri'ee baasa. Ajaa'iba Rabbiin jettaniire. Amma garuu kanniisni kun teessoo isaarra hin jiru. Namaaf kennaniiru. Hojii Waaqayyoo keessa waaniif lixan hin beeku. Garuu ani abdiin qaba. Kanniisni kun ba'ee hin hafu. Iddoo isaatti deebi'a. Akka afaan koo Gooftaan koo naaf raawwatu malee. Magaalaa Geedoo kana keessatti dargaggoonni 12 kan bataskaana magaalicha keessatti guddatan qomoo amantaa qabaachuu fi dhabumsa namaa osoo hin ilaalin namoota wal lolan magaalaa keessaatii barbaadanii walitti araarsaa jiru. Magaalaa kana keessatti uummanni jiraatu hundi nagaaf jaalalaan waliin jiraata. Galanni dargaggoota magaalaa kanaatiif haa ta'u malee anis gama kootiin eebbifamaa Waaqayyo sinaa eebbisu. Nama wallolee kan araarsu eebbifamaadha akka jedhe kitaabni qulqulluu. Hojii eebbifamaa ta'e kana kan siniinis eebbisu hanga bara du'a keessanitti ittuma fufaa. Waaqayyo sinaa gargaaru. Dargaggoota kanarraa dargaggoonni magaalaa Oromiyaa adda addaa keessa jirtanis irraa baradhaatii hojii eebbifamaa kana raawwadhaa. Rufaa'eli Mugar. Magaalaan Mugar magaalaa guddittii Finfinnee irraatii gara lixaatti kiiloomeetirii 89 fagaattee argamti. Magaalaa Mugar deemuuf yoo kaatan magaalaa hoolotaa keessa baatanii daandii sadarkaa isaa eeggate qabattanii kiiloomeetira 1 akka deemtaniin bataskaana qulqulluu Gabreelii nagaa gaafattanii sokkitu. Kiiloomeetira 70 akka deemtanitti immoo magaalaan Cinnee argattu. Buufata konkolaataa magaalichaa seentanii akka baataniin bataskaana qulqulleetti Kidaana Miratii mogolii keessan gadi qabdanii nagaa gaafattanii gara magaalaa Mugaritti deemtu. Magaalaan Cinnee irraa kiiloomeetira 19 fagaattee kan argamtu magaalaa Mugar. Magaalaa kana keessatti akkuma dargaggoota magaalaa Geedoo tajaajila hafuuraaf dhufanii kan ka'an dargaggoonni Mugar kabaja ayyaana cuuphaa haala kan fakkaatuun miidhagsaniin arge. Ididiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya Waaqa jiraatu hundaa dabarsee wedduu hafuuraa Sillaasee. Ididiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya Waaqa jiraatu hundaa dabarsee wedduu hafuuraa Sillaasee. Hojiin dargaggoota kanaa kana qofaa miti.
bataskaanni magaala kana keessa jiru dulloomuu isaa arganii bataskaana kaateediraala ijaarra malee jedhanii qarshii 18,000 qofa qabatanii abdiif hafuura waaqayyoon guutamanii bataskaanicha ijaaruuf ka'anii. Mee ilaalaa simmintoo bukeessaa utubaa dhaabbatee jiru simmintoo bukaa'een guutanii humna isaaniitiin bataskaana kana asiin gahaniiru. Ididiyaada galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya Waaqa jiraatu hundaa dabarsee wedduu hafuura Waaqaa Sillaasee. Ididiyaada galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya Waaqa jiraatu wedduu hafuura Waaqaa Sillaasee. Hojiin dargaggoota kanaa kan dubbatame miti. Seenessuu kanas anaan onnee koo jabeessanii maaf bataskaanota naannoo Oromiyaa umuriin hedduu turan uummataaf hin ibsitu jedhanii onnee koo na kakkaasanii. Osoo quba qabduu koo waraabbachuuf magaalittii Mugar irraa kiiloomeetirii 2 fagaattee kan argamtu warshaa simmintoo Mugaritti sokkuuf jedhu dargaggoonni kun na qabanii bishaan eebbifamaa tokko natti agarsiisanii. Bishaan eebbifamaan kun bishaan eebbifamaa Giyoorgisiidha. Cina isaatti amantoonni biraan mana sagadaa ijaarratanii muka baargamoo akka tsabalicha balleessuuf irra dhaabanii. Bishaan eebbifamaan kun osoo manni ittiin ijaarramiin akkasumatti dirreerra jira. Horiin yookaan sareen bishaan kana dhuguuf deemtu odoon dhugiin biraa deebiti. Maaltu akka ishee dhorku garuu gonkumaa hin beekamu. Bishaan eebbifamaa kana gaaf tokko namichi harka isaa keessatti bassoo cubbuxoo qabatee nyaachaa deemu tokko bishaan kana dhugeen ittiin alaanfadha yemmaa jedhu namoonni naannaa bishaan eebbifamaa kana jiraatan hin tuqin bishaan miti bishaan eebbifamaadha jedhaniin. Inni garuu bishaanuma jedhee bishaan eebbifamaa kana harka isaan waraabee dhuge. Meetira 20 irra akka deemeen garaan isaa dho'ee tarsa'ee du'e. Kan Waaqayyoo mormu duruu dhumni isaa hin bareedu. Carraa Fari'oon yookaan kan Daattaaniif Abeeroon hin hanqatuudha. Dheekkamsa Waaqayyoo jalas gonkumaa hin miliqu. Seenaa kana dhaga'ee bishaan eebbifamaa sanas ilaalee gara quba qabduu kootti sokke. Gomraajiidhaa dhiifamni kee na booji'eeraam jaalalli kee Elshaadaayi dhamaatii gooftaa hundaa dandeessaa kana matiin abbootee addunyaatti labsaa. Elshaadaayi dhamaatii gooftaa hundaa dandeessaa kana matiin abbootee addunyaatti labsaa. Gomraajiidhaa dhiifamni kee na booji'eeraam jaalalli kee Elshaadaayi dhamaatii gooftaa hundaa dandeessaa kana matiin abbootee addunyaatti labsaa. Elshaadaayi dhamaatii gooftaa hundaa dandeessaa kana matiin abbootee addunyaatti labsaa. Qubni qabduun koo kun jaarraa 12ffaa keessa bataskaana ijaaramee ture bataskaana Ruufaayilii jedhama. Seenaa bataskaana kanaa guutummaa guutuutti nama natti osoo hin barbaadu luba Kabbadaa Siinqee kan jedhaman. Bara 1903 kan dhalatan asuma naannaa warshaa Mugariitti har'a umuriin isaanii waggaa 91 ta'eera. Seenaa bataskaana Ruufaayilii yemmaa natti himan bataskaana jijjigee argitan kana bara mooticha Minilik Raas Goobanaa Daaccee kan jedhamantu bara 1812tti ijaaranii. Manni qulqullummaa kun osoo hin ijaarramiin jaarraa 2ffaa keessa kan ijaarrame bataskaanni tokko jira ture. Bataskaanni kunis kanniisni keessatti gallaan kanniisa baasuuf jecha gubaniidha. Yeroo manni qulqullummaa sun gubatu
raas goobanaa daacheen naannaa kana bulchu turan. Raas goobanaan olola sobaatiin mana qulqullummaa kana kan gube bulchaa bataskaanichaa ijaa jedhaniif soba ta'uunsaa gaaf mirkanaa'e mootichi Minilik raas goobanaa daachee qarshii 5,000 adabanii bataskaanichas akka ijaaraniif mahandisii xaaliyaanii tokko wajjin akka hojjetanitti murteessani. Bataskaana jijjigee ilaaltan kun hojjetamee xumuramuurra yemmaa ga'u xaaliyaaniin biyya keenya keessaatii baate. Sanaa booda manni ilaalaa jirtan kana keessatti seerri qulqulleessaa raawwatama ture. Dhumarratti mana qulqullummaa amma jiru kana hojjettoota warshaa simmintoo mugarii fi warshichi waliin ta'anii bataskaana kana ijaaraniiru. Abbaan keenya raajiin bataskaana kanaa dubbatamee hin dhumuu jedhu. Dur yemmuu taabonni Ruufaayilii bahu qeerransi bosona keessaa bahee dhufee muka ejersaa kana irra taa'a. Amma taabonni galuuttis qeerransi bakka dhufetti hin deebi'u. Yoo namni hammeenya yaaduu dhufe qeerransi sun mukarraa bu'ee namicha kana ciniinaa jedhu. Kana qofa miti. Bar tokko Immaammaa Goobanaa kan jedhaman bara hedduuf dhala dhabanii rakkatu turan. Bataskaana kana dhufanii kitaaba seenaa Ruufaayil qabatanii yoo boohan isaanis dhala argataniiru. Nama garaa qulqulluun Waaqayyoon waaman Waaqayyo isaanitti dhiyoodha. Namoonni mana yaalaatti deddeebitanii dhukkuba keessaniif fala dhabdan amantaan Waaqayyoon waamaa. Waaqayyoon amanamaadha, rakkoo keessanirraa sintu. Qubni qabduun koo itti fufti, har'aaf raawwadhe. Galanni haa ta'u Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluuf hanga bara baraatti. Amiin. Hundatti Obboon Raajiidha waaqeffamni kee na hojjeeraam jaalalli kee Elshaadaay damatee gooftaa hundaa dandeessaa kanatti naaf gootee addunyaa labsaa Elshaadaay. Qopheessaan sagantaa kanaa bara 1994 lallaba lakkoofsa 1 jawwichaaf raajota isaa kan jedhu bara 2002 lakkoofsa 2 lubbuu keerratti seefii darba kan jedhu bara 2005 lakkoofsa 3 afaan koo baneera kan jedhu bara 2004 seenessuu dhiphina fannoo jedhu lakkoofsa 1 qopheessee uummataa gaheera. Amma immoo bataskaanota naannoo Oromiyaatti umurii baay'ee turanii fi bataskaanota ajaa'iba raawwachaa jiran mata duree quba qabdu jedhuun sinii qopheessee jira. Namoonni kaasettii kana ilaaltan kanaa ol akkan hojjedhu kadhannaa keessaniin na yaadadha. Yaada keessaniif immoo naaf Elshaadaay damatee gooftaa hundaa dandeessaa kanamatti naaf gootee addunyaa labsaa Elshaadaay damatee gooftaa hundaa dandeessaa kanamatti naaf gootee